Manni maree bakka bu'oota uummataa waggootii 5 darbanii fi imaanaa uummataa fudhatee hojjechaa ture akkasumas immoo bara xumuraa mootummaa yeroo darbe filannaadhaan aangoo qabatee kan ta'e walga'iisaa idilee 30ffaa kan waggaa 5ffaa guyyaa kaleessaa geggeessee jira. Mana marichaatti argamuudhaan gaaffilee miseensota irraa dhiyaataniif deebii kan kennan ministeera muummichaa Dr. Abiy Ahmed waggootii 5 darban kana keessatti manni maree bakka bu'oota uummataa hojiiwwan gurguddaa inni hojjete imaanaa uummataa fudhatee hojiirra inni oolche ilaalchisuudhaan akkasumas immoo gaaffiiwwan miseensota mana marichaa irraa isaanii dhiyaatanii fi yaadawwan garaagaraa mana keessaa ka'anii fi deebii bal'aatii fi ibsa bal'aa ta'e kennanii jiru. Ministeera muummichaa Dr. Abiy Ahmed waggootii 5 darban keessatti akkasumas immoo baroota jijjiiramaa darban kana keessatti biyya Itoophiyaa keessatti hojiiwwan jajjaboo ta'an guddina biyyattii taakuu tokko gara fuulduraa tarkaanfachiisuu danda'an hedduun kan hojjetaman ta'uuf biyyattiin rakkoolee garaagaraa keessa dabartee hojiiwwan gurguddaa akkasii hojjechuun ishee utuu haalawwan mijataa ta'ee qabaatteetti ta'e hojii isheen hojjettee guddinni ishee milkeessuu dandeessu sadarkaa kamiin tilmaamamuu akka danda'u yaadawwan ibsan of keessatti qaban kaasaa turaniiru. Gaaffilee mana keessaa isaaniif dhiyaatee fi deebii kennuu kan jalqabanii ministeera muummichaa Dr. Abiy Ahmed filannaan bara kana geggeeffame uummanni biyyattii cheekii qulqulluu waan irratti hin barreeffamne kutee kan isaanitti kenne imaanaa guddaa uummatichi uummata guddaa waan hundaa beeku ta'uusaa kan itti agarsiise ta'uusaa kaasuudhaan kuteenyummaa guddaa kan mul'isedha jechuudhaan yaada ittaanu kana kennanii jiru. ምርጫን በሚመለከት የዘንድሮ ምርጫ ለመማር ፈቃድ ላለው ለየትኛው የፖለቲካ አካል filannoo laalchisee filannoon baranaa qaama siyaasa barachuuf eeyyama qabu hundumaaf barumsa guddaa kan kenne ergaawwan hedduu of keessatti kan qabate qabeenya kuufama uummattoota Itoophiyaa kan qabate uummata haala salphaadhaan gowwoomfamuu hin dandeenye ta'uusaa kan itti agarsiise dubbii irra keessa haasofnuu fi amantiin uummatichaa sadarkaa ammaatiin hammam gargar akka ta'e kan itti agarreedha. Filannoon baranaa filannoo ammaatti gaggeeffame irraa kan adda isa taasisu amala qabatamaa tokko qaba. Innis ummatichi filannoof hin galmaa'in utuu jedhamu galmaa'ee hin filatin utuu jedhamu didee filachuuf ba'ee isayyuu ammalkan sa'aatii 6tti hiriiree eegee sagalee isaa kan itti kennee ture. Kan biraa filannoo bara kanaa maaltu adda taasisa yoo jettan filannoon kanaan dura ture morkattootaa fi walfalmitoota wal miidhuuf deemaa turan. Filannoo baranaatiin garuu filannichumatu akka hin gaggeeffamne akka dhimma xiyyeeffannoo taasifamee itti xiyyeeffatamee ture. Maaliif yoo jettan immoo akka carraa ta'ee humnoonni gantoota keenya ergatan filannoon jaalatan. Filannoo waan hin jaalanneefis yaadawwanii fi humnoota filannoon dorgoman utuun ta'in filannichuma mataasaa kaayyoo aleellaa isaanii taasifatanii turan. Garuu uummanni Itoophiyaa muuxannoo guddaa mo'achuu qormaatawwan malaan mo'atee darbuu fi biyya cimsee tursiisuu qabu fedhiiwwan kana utuun fudhatiin herreegamtoome durumaan qabu fayyadamee shoora gumaachee fi kabaja guddaatu isaaf mala. የማለፍና ሀገር የማጽናት ልምድ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ እነዚያን ፍላጎቶች ሳይቀበል በተባበረ ክንድ ላደረገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ክብር ይገባዋል። biyyattiin adeemsa jijjiiramaa ergi jalqabdeetii booda biyyattii keessatti rakkooleen keessumaa nageenya waliin walqabatee bakkawwan garaagaraatti ka'aa ture guddina biyyattii duubatti harkisaa turuunsaa akkasumas immoo rakkoo guddaa hordofsiisaa turuusaa kan kaasanii ministeera muummichaa Dr. Abiy Ahmed dhimma nageenyaa ilaalchisuudhaan gaaffii miseensota biraa isaanii dhiyaateef mootummaan filannoodhaan eeyyantaa uummataa argate kun hojiisaa gara fuula duraatti irratti xiyyeeffannaa guddaa itti kennuu qabudha. Mootummaan kanaa fi deebii akkamii qaba gaaffii jedhu dhiyaateef yaada ittaanu kanaadha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan isaan kennan. በኢትዮጵያ እንደምታውቁት ብዙ ታፍነው የኖሩ ጉዳዮች አሉ። Itoophiyaatti akkuma isinuu beektan dhimmoonni ukkaanfamanii jiraatan jiru. Dhimmoota rakkoolee ukkaanfamanii turan kun mootummaan xiyyeeffannoo fooyya'aa yommuu isaanii kennu teekinooloojiidhaan karaa miidiyaa hawaasaa carraa of ibsuu yommuu isaaniif kennamu dhimmoonni hedduun ol ba'anii mul'atu. Dhimmoota kana obsaan tasgabbeessuun keessummeessuun barbaachisaadha jedhee yommuu ilaalu karaa biraa immoo cabni seenessa biyyattii rakkoo biraa fidee dhufa waan ta'eef namoonni gadda gama kanaan isaanitti dhaga'amee fi deebii argatanii deebi'anii amma tasgabba'anitti obsaan keessummeessuun sirna dimokiraatawaa cimsuuf gargaara jennee dhimma callifnee dhiifnedha. Kana yommuu goonu garuu mareewwan gurguddoo hedduu taasifneerra. Waggootii darbanitti waltajjiiwwan uummataa garaagaraa 225 adeemsifneerra. Abbootii amantaa wajjin, hojjettoota mootummaa wajjin, ogeeyyii fayyaa waliinis, barsiisota waliin, bakka buutota maanguddoota biyyaa waliinis waltajjiiwwan marii 225 ol ta'an irratti ani hirmaadheera. Paartiin keenya immoo sadarkaawwan garaagaraan waltajjiiwwan 4,000 ta'an uume kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin marii sadarkaa aanaatti, godinaatti, sadarkaa magaalotaatti gaggeesseera. Qaamoleen marii biyyaalessaa hirmaachisaa qindeessan akka ibsanitti namoonni 1,000 lakkaa'aman guutuu Itoophiyaatti baha giddu galeessaatti, Afrikaatti,
Awurooppaatti, Ameerikaatti seenaa biyyattii keessatti sadarkaa jalqabaa haala jechuun danda'amuun waltajjii dhimmoolee isaanii irratti gadi fageenyaan mari'achuu danda'an uummachuu danda'u isaanii ibsaniiru. Kanaaf adeemsa kanatu xiqqeessine ilaaluu baannee gaariidha. Sababiin isaa dhimmoonni hedduun kan itti dhufaniif dhimma Itoophiyaafis fayyadu waan ta'eef mareewwan kanaan immoo wantoonni hin arganne walitti bu'insi hawaasaa hir'ateera yookaan ammoo hedduu hin dhaga'amu. Uummanni Oromoo fi Amaaraa, uummanni Somaalee fi Oromoo, uummanni Sidaamaa yookiin Walaayitaa fi Sidaamaa jedhamu walitti bu'insi uummataa fi uummata walitti buusu hir'ateera. Walitti bu'insi amantaa fi amantaa walitti buusus hir'ateera. Humnoota uummattoota biyyattii walitti buusuu barbaadaniifis uummattoonni biyyattii walitti bu'uu dinnaan isaanumti dhufanii uummattoota kanatti bu'uu jalqabaniiru. Kanaaf amma kan jiru inni walitti buusaa ture ofii kan isaanitti bu'u ta'uu isaati malee walitti bu'insi uummattoota gidduu jiru badaan mul'atu yookaan ammoo hedduu hir'ateera. Kun tarkaanfii guddaadha. Kan caalu immoo mari'achaa gaafa deemnu seera yommuu baafnu gaaffilee sirnaan yommuu deebifnu dhimmoonni lammiilee gidduutti uumaman caalmaatti hir'achaa carraa xiqqaachaa deemu akka qaban mul'isa. ይበልጥ ስንወያይ ህግ ስናበጅ ጥያቄዎች በአግባብ አድምጠን ስንመልስ በዜጎች መካከል በህዝቦች መካከል የሚፈጠሩ ጉዳዮች ይበልጡኑ እየቀነሱ እየሰከኑ የመሄድ እድል እንዳላቸው ያመላክታል። Hojiiwwan gurguddaa biyyattiin hojjette keessaa dhimmi hojii barnootaa galata guddaa argachuu kan qabudha kan jedhani ministeera muummichaa Dr. Abiy Ahmed keessumaa damee barnootaatiin sadarkaa ministeerummaatti itti gaafatama hojii kan fudhatanii paartii morkataa paartii badhaadhinaa ta'e Izeemaarraa bakka kan bu'anii Profeesar Birhaanuu Naggaa hojii isaan imaammataa paartiin badhaadhinaa yookaan immoo mootummaan biyyattii bulchaa ture baafate hojiirra oolchuutu irratti akkasumas immoo yaada wal simaa ta'ee qabachuudhaan hojiirra oolmaa rifoormii sirna barnootaa keessatti mootummaan yaadee jiru hojiirra oolchuu keessatti hojii isaan hojjetan hedduu kan galateeffatamu ta'uu kaasanii jiru. Ministeericha kan hooggananii miseensi paartii Izeemaa Profeesar Birhaanuu Naggaa jijjiirama damee kanaan fidanii fi galateeffamuu qabu yaada jedhu ergii kaasanii booda hojiin damee barnootaatiin hojjetame kan paartiin biyyattii bulchu akka haaromsaatti yaade hooggansi achi jiran immoo yaalii dhuunfaa isaaniitti dabalanii hojiirra oolchanii kan mootummaa kana boonsu ta'uusaas kaasanii jiru. Gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa dhimma barnootaa ilaalchisuudhaan isaaniif ka'ee fi deebii kennan keessatti. ከ30 ቢሊዮን በላይ ህዝብ እንዲያዋጣ አድርገው በሁሉም ክልሎች ሞዴል ሃይስኩል ቦርዲንግ ሃይስኩል Uummanni biyyattii qarshii biiliyoona 30 ol akka walitti buusu taasisanii naannolee hundatti manneen barnootaa olaanoo, manneen barnootaa bultii addaa fakkeenya gaarii ta'an akka ijaaraman taasisaniiru. Kun itti gaafatama ministeera barnootaa miti. Hojii naannoleeti. Manneetii sababa walitti bu'insaan diigamanii badan deebisanii suphaa jiru. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kitaabota garaagaraa deeggarsa gaafatanii maxxansiisuun yaaliin taasisaa jiran kan galateeffatamu. Wanti hir'ate yoo jiraate immoo deeggaruun waa wayyuu natti fakkaata. Nu garuu hojiin damee barnootaatiin hojjenne hojii damee kamiinuu hojjenne caalaa waan ta'eef isa laalleetti boonna. Waggootii 7 darbanitti manneetii barnootaa oolmaa daa'immanii 35,000 ijaarsifneera. Egaa daa'imman kun filannoo akka nuun filanne ni beekna. Laayik akka nuun goones ni beekna. YouTube irrattis baanii akka hin dubbanne beekna. Garuu immoo waggaa 20 booda abdii Itoophiyaa akka ta'an beekna. Investimentiin isaan irratti taasifne milkaa'ina yeroo gabaabaatu hin taane isa yeroo dheeraati. Galii kitaaba daa'imuurraa argameenii fi galiiwwan garaagaraarraa argameen waajirri giiftii duree naannolee hundatti manneetii barnootaa sadarkaa olaanoo 35 hojjisiiseera. Kun akkamittiin xiqqeeffamee ilaalama. Waggootii darbanitti mootummaan Itoophiyaa ammayyaa erga hundeeffame waajirri kun waggootii 100 keessatti manneen barnootaa 30 hin hojjisiifne. Kanaaf isa ammaa xiqqeessanii ilaaluun hin danda'amu. Kun murtiif kennamuu guddaadha. Manneen barnootaa sadarkaa jalqabaaf olaanaa heddumminaan hojjechaa jira. Manneen barnootaa fakkeenyummaan hojjenne utuu bakka ciisichaatti daballee manneen barnootaa bultii addaa ta'uu danda'u sadarkaa miidhaga gaariitiinis hojjetamaniiru. ሞዴል ሃይስኩሎች የገነባናቸው ማደሪያ ብንጨምርበት ቦርዲንግ ስኩል መሆን ይችላሉ። በጣም በቆንጆ ስታንዳርድ እየተሰሩ ነው ያሉት። Hojii dhabdummaa yeroo ammaa kana biyyattii keessatti babal'atee jiru. Bifa biraatiin immoo carraawwan hojii bal'aa ta'anii uumuudhaan keessumaa dameewwan garaagaraatiin damee industiriitiin, damee qonnaatiin, damee turizimiitii fi dameewwan albuudaa kanneen biroo mootummaan biyyattii utubaawwan guddinaa dinagdee biyyattii jedhee adda baasee kaashananiin carraan hojii bal'aan biyyattii keessatti uumamee jiru rakkoo hojii dhabdummaa biyyattii keessatti mul'atee jiru tasgabbeessuudhaaf yookaan immoo sirreessuudhaaf gumaacha mataa isaatii ba'achaa jira kan jedhan ministeera muummichaa Dr. Abiy
Ahmed yeroo ammaa kana qabatamaanii biyyattii keessatti hojii dhabdummaatu hin ta'in hojjetaa dhabuu akka ta'e hubachuun gaarii ta'uusaa kaasanii dhimma kana ilaalchisee haala qabatamaa biyyattii keessa jiruu fi sadarkaa idil addunyaatti jiru ilaaluun beekuun gaarii ta'uusaas kaasanii jiru. የተከበረው ምክር ቤት መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ልጆቻችን ከከተማ ወጥተው ፕሮጀክቶች ጋር ስራ መስራት መልመድ አለባቸው። Manni maree kabajamaan kun uummanni guutuu Itoophiyaa ijoolleen keenya magaalaadhaa ba'anii pirojektoota waliin hojii baruu qabu. Pirojektoonni hedduun Itoophiyaa keessa jiru. Hojiiwwan gurguddaa hedduutu jiru. Hojiiwwan gurguddaa hedduu jiru hojjechaa argachuu akka yaadamu salphaa miti. Isin miseensonni mana maree kun hundi hojjetaa dhabdanii yoo jedhamtan kan quuqaan qabne hin jiru. Hojjetaa mana argachuun hedduu rakkoo ta'eera. Birrii 1000 lakkaa'amu itti kaffalamuu jechuudha. Mindaan hojjettoota manaa as Itoophiyaa keessatti kaffalamuu fi biyyaalee Arabaa tokko tokkotti kaffalamu yeroo tokko tokko haalaan kan addanaatti caalutu jira. Namni kan barbaadu lafumaa ka'ee konkolaataa bituu, konkolaataa oofuu, lafumaa ka'ee abbaa mana jireenyaa ta'uudha malee hojii 2-3 hojjetee jijjiiramuu hin barbaadu. Obboleewwan keenya Ameerikaa jiran hojii 2 hojjetanii kaffaltii isaanii kan raawwatan karaa tokko barsiisaa, karaa biraa Uberiin oofaa hojii ta'e hojjechaa, hojii biraatti dabalaa guyyaatti dabaree 2 hojjechaa sa'aatii 16 hojjechaa malee cal jedhanii taa'anii feesbuuk ilaalaa hojiin hin jiru. Hojjetamee gara fuulduraattis waan milkaa'u natti hin fakkaatu. As dhiyoo wanciitti mana amantaa haroo keessa jirtu tokko seenaa qabeettii taate tokko hojjisiisuuf hojjetaa dhabanii as Finfinneetii fudhatan. Hojjetaa pirojektii buufata xiyyaaraa Bishooftuu tokkoon keessan argitaniitu ta'a. Utuu laaltanii natti tola. Hojii bara jireenya keessanitti argitan keessaa tokkodha. Sochiin achi jiru salphaa miti. Achi keessatti garuu hojjetaan haala salphaatiin hin argamu. Namnis jira, hojiinis jira garuu hojjetaan hin jiru. Yookaan muudamtoonni mootummaa jiru. Hojjetaa siviilii jira garuu tajaajilli hin jiru akka jechuudha. Kana walitti fiduudhaaf nutis cimnee utuu hojjenne isinis utuu nu gargaartani hojii fi hojjetaatu walitti finne utuu dhamaane utuu jabaanne gaarii natti fakkaata. ይህን ማገናኘት ላይ ያልገቡ ነገሮች ካሉ እኛም እንድንማር እናንተም እንድታግዙ ስራና ሰራተኛ ብናገናኝ ብንተጋ ብንለፋ ጥሩ ይመስለኛል። Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa waggootii 5 darbee bakka bu'ummaa uummataa fudhatanii uummata tajaajilaa turanis mootummaan biyyattii waggoottan 5 darbee fi isa durasii bara jijjiiramaa jiru keessatti hojiin hojjetee kan seenaa biyyattii keessatti adda jedhamee kaa'amuu danda'amu jedhamee fudhatamuu kan danda'u ta'uusaa kaasanii jiru. Waggootiin 5 darbanii egaa akkuma muummichi ministeeraa ibsanii rakkina keessas turreerra. Akkasumas immoo hojii guddaan biyyattiin kun itti ilmaamtee wixxintee hojiirra ooleera jechaadha. Walumaa galatti kan laallu yoo ta'e kan akka hidha Abbayyaadha kan fudhannu yoo ta'e hojii guddaa biyyattiin kun xumurteedha. Edda akkuma beektan egaa hojiin kun edda eegalame baay'ee tureera. Haa ta'u malee waggaa 5 darbe kana keessattuu bara amma keessa jirru kanadha kan inni xumurame. Akka biyyaatti kun hojii gaariidha kan jedhu yaada akkasiin qaba. Kana malees immoo pirojektoonni adda addaa kan uummataaf tajaajila kennuu danda'an kan hawaasa keenya tajaajiluu danda'an bara waggaa 5 darbe kana hojii guddaadhaan kwaalitii guddaadhaan yookiin fi qulqullina guddaadhaan haala yeroo isaanitti xumuramanidha. Kana malees akkuma beektan gaa biyya keenya gubbaarratti hawaas dinagdee gubbaarratti pirojektoonni guguddaan faayida qaban kan akka gaazii Ogaadeen baasuun kan akka warshaa xaa'oodhaa ijaaruun akkasumas immoo kan akka gaazii kan calalu Ogaadeenitti kan hojjetamu kun pirojektoonni baay'ee guguddaan kan Ogaadeenitti hojjetaman kun kan isaan itti karoorfamanidha. Kana malees akkuma beektan egaa daandiin qilleensa Itoophiyaa gaheen isaa baay'ee gahee guddaadha. Waggaatti maamiltoonni geggeessu dinagdee inni sochoosu baay'ee guddaadha. Kan kanarraa ka'ee yeroo ammaa kana naannoo Abboo Seeraatti Afrikaa keessaa buufata xiyyaaraa guddaa kan jedhame ijaaramaatee jira. Walumaa galatti egaa waggaa 5 kun bu'uura dinagdee gara fuulduraatti biyya kana ceessuu danda'aman kan jedhaman kan isaan itti karoorfamaniitu hojiin isaanitti deemaa ture jechaadha. Manni keenya yeroo filannoo marsaa 6ffaa irratti hojiiwwan gurguddoo irratti waadaa uummata keenyaaf galle baay'eetu raawwatame. Kanaafis baay'eedha. Garuu akka waliigalaatti keessattuu seerota hojjechiisuu hin dandeenye baay'ee seera tumsiifnee jirra. Seerri baay'een tumamee jira. Keessattuu dhaabbileen gurguddoon bilisa tahanii uummata tajaajiluu qaban karaa misoomaatiin dinagdee hawaasummaatiinis hojiiwwan hojjetamaa turan hojii babal'aadha. Rooga hundaanuu jechuudha. Keessattuu qonnaa wajjin wal qabsiisee hirkattummaa roobaa jalaa qonna keenya bilisa godhuudhaaf hojiiwwan hojjetaman
karaa turizimiitiinis biyyi keenya karaa hojii nageenyaatiinis haqa qabeessummaadhaanis manneen murtii keenya keessattis hojiiwwan balbal'aan hojjetamaa ture. Kanaaf kahafe immoo marsaatti aanutti immoo hojiin hojjetamu gurguddaa ta'a. Kanaaf mana marii kana keessattuu fooyya'insa sirnaa irratti seerri baay'een kan fooyya'e ta'uu isaati. Waggoota baay'ee seenaa keessatti yaadatamanudha. Yeroo qormaatileen adda addaas Itoophiyaa irra dhufan yeroo qormaatilee sana immoo riziiliyent taanee injifannee itti darbinedha. Hojiiwwan seena qabeessi hedduunis paarlaamaa raawwatedha jechuudha. Paarlaamaa marsaa ja'affaa waggaa 5ffaa saadha xumure kun paarlaamaa seena qabeessadha. Paarlaamaa mootummaa leejitimeet ta'e sagalee ummataatiin filatame kan jalqabaa jechuu nan danda'a mirkaneessedha. Paarlaamaa labsiiwwan adda addaa hedduu kan nageenya irratti, ijaarsa biyyaa irratti, dinagdee irratti faayidaa gurguddaa qaban mirkaneessedha. Paarlaamaa riifoormii ikonomii marsaa lammaffaa mirkaneessedha. Paarlaamaa waliigaltee Piriitooriyaatiif eeyyantaa kennedha. Paarlaamaa birmadummaa biyyaa eegsisuudhaafis immoo yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuun barbaadu eeyyantaa kennaa turedha. Paarlaamaa haala waliigalaa keessatti hidha haaromsaa qormaata sana keessatti xumursisedha. Qaamni raawwachiisaan raawwatus yaa'us oversightiidhaaf nu jirra waan ta'eef jechuudha karooras mirkaneessuurraa kaasee. Paarlaamaa koomishinii marii biyyoolessaa waggaa 4 hundeessee hamma bor kana gaaf 8 immoo waltajjii jalqaban hojiitti galchedha. Nageenya biyyoolessaa dhimmoota bu'uuraa ijoo biyyattii irratti waliigalteen akka uumamuuf jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan yoo giddu galeessa goote ilaalte paarlaamaa qormaata guddaa keessatti ta'ee biyya ceesisuudhaaf waan danda'u hunda godhee fi milkaa'edha jedhee tayyaada jechuudha. Injifannoowwan gurguddaadhaan galmaa'ee keessumattuu gama diinagdeetiin keessattuu riifoormii diinagdeedhaa bal'aadha akka biyyaatti kan geggeeffame gama turizimiitiin, gama qonnaatiin, gama albuudaatiin akkuma waliigalaatitti gama hundaanuu hojii gurguddoo fi injifannoo boonsaan wayitiitti galmeeffame ta'uu isaati. Biyyattiin rakkoolee garaagaraa adeemsa guddinaa isheetii danquu danda'an ishee mudatus biyyattiin karoora jalqaba qabattee keessatti haalawwan jiran akkamiin ba'uu dandeenya yaadni jedhu dhimma xiyyeeffannaa argate waan ta'eef rakkoon gadi ishee qabuu hin dandeenye jedhu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa yaada isaanii faana miidiyaa koorporeeshiniif kennan kunniin. Addunyaan dinagdee daddaaqamaa keessa jirti yoo ilaalte jechuudha. Waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutiin waan hedduutu rakkoo keessa galee, waraana Israa'eliif Palestiin gidduutiin waan hedduutu rakkoo keessa galee, waraanuma Iraan dheengaddaatiin Hormuuz cufamuudhaan addunyaan rakkoo dinagdee guddaa keessa ture jechuudha. Kan keenya garuu karoorumti keenya yeroo qophaa'u rakkoolee dhufuu danda'anu dandamachuu bifa danda'uun flexible karoora ta'edha kan qophaa'e jechuudha. Kanarra dhaabbannee yeroo ilaallu dinagdeen keenya gaa waggaa 5 gaafa karoora mirkaneessinu waan karoora waggaa 5 qabne keessaa fakkeenya marsaa kana barana 9.8 guddachuu karoorfanne 10.2 guddanne jechuudha. Biyyi teenya waggoota hedduudhaaf carraa bal'aa misoomaa kan qabdu fayyadamaan turre. Haa ta'u malee immoo mootummaa jijjiiramaa kana keessatti hojiin guddaan keessumattuu qabeenya biyya keenyaa guututti fayyadamuudhaan biyya kana keessatti waggoota darban keessatti qamadii doolaara guddaa baafnee biyya alaatii kan galchinu wayitii ammaan tanaa bona jallisii bal'aa hojjechuudhaan keessumattuu rakkoo sharafa diinagdee kan biyya alaatii qamadii galchu san hambifnee tajaajila biyya keenyaatiif biyyi keenya kan gama qamadiitiin of danda'ee fi akkasumattis immoo haga biyya alaatiitti ekspoortii godhuudhaaf hojiin bal'aan kan hojjetame ta'uu isaati jechaadha. Karaa kamiinuu taanaan rakkinoota jiran hundumaa karaa nagaatiin mariidhaan akka hiikaman carraaqqiin inni gochaa ture baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf abaa'oo shanii wajjiniin mariin Taanzaaniyaatti taasisaa ture kan yaadattanidha. Kana malees qaamota kamiyyuu kan akka faannoo haa ta'uuti warra hidhatanii socho'an wajjiniin mariidhaan mari'achuudhaan biyyatti galchuudhaan karaa nagaa akka isaan filatan taasisaa tureera. Warri immoo marii kana fudhatanii biyyatti illee galan yeroo ammaa kana hin jiru hin beektu. Kuni hojii guddaadha jedheeti kan ani fudhadhu. Kanaaf walumaa galatti waggoota 5 darban kana walitti qabnee tokko laallu yoo ta'e baay'inaan baay'ee milkaa'ina guddaan kan itti argame
akkasumas immoo yaada biyya kana silaa hin diigu jedhamanii too yaaddaman biyyi kun akka hin diigamne harsa guddaan itti kaffalamee too biyyi kun oolchuu danda'ame jaa ta'eefu ani akka bakka bu'aa uummataa tokkottis akka dhuunfattis akka lammii biyya kanaattis baay'ee kanaan itti boonudha jechaadha. Egaa akkuma sila siin jedhe immoo pirojektoonni gara fuulduraatti waggaa shanan kana keessattuu waggaa darbe kana keessa karoorfamanii too hojiitti seenaatee jiran kanan sila si caqase kun hundumtuu pirojektii giraandii jedhaman pirojektii guguddaa gara fuulduraatti dinagdee biyya kanaa ceessan biyya kana gaafa Afrikaa gubbaarratti dorgommii akka taasisan gaafa Afrikaa qofa otoo hin taane Afrikaa irrattis addunyaa gubbaarrattis dorgommii kan taasisan ijaa ta'eefu walumaa galatti waggaan shanan darbin kuni baay'ee carra qabeessa nutis carra qabeessaa jedheeti kanaan fudhadhu. Barana 9.8 guddachuu karoorfanne 10.2 guddanne jechuudha. Karoorri kan keenya akkuma sila muummichi ministeeraa sila ibsan sanaa gargaarsa waaqaatiin wanti nu karoorfanne karooraa ol nu milkaa'ee jira jechuudha. Maaliif kan jennaa diinagdeen yeroo rakkoon waraanni Itoophiyaa keessa amman jiru walitti bu'iinsa kana sifachi jiru yeroo akkanaa diinagdee irratti wanti tokko uumamuu danda'a. Jalqaba isaatiif garuu diinagdee daayiversifaayiid ta'e kan durga qonna irratti qofa hundaa'u qonna industirii albuuda maanufaaktcharingii yookaan industirii jechuufanii dijitaala turizimii kana shan irratti daayiversifaayi gochuun keenya tokkoon isaa irratti jijjiirama dhufe sila gabaasni yeroo dhiyaatu manni Itoophiyaa sinis dhageessanii jirtu jechuudha. Tokkoon damee hunda irratti kan qonna qofa irratti rarraadee turre damee adda addaa irraa daayiversifaayi yeroo ta'u dameen tokko gadi bu'us dameen tokko bakka cimsaa deema dinagdee cimaatti ijaaramaa jechuudha. Bu'uura cimaa irratti ijaaramaatti jechuudha biyyattiin. Egaa waggaa darbee almost waggaa tokkoof wanti kun baay'ee irratti haasawamaa tureera hin beektu dheetana yaada. Ulaan galaanaa biyya kana baay'ee barbaachisa. Yeroo baay'ee wanta kana miidiyaan gubbaarrattis darbeera. Mootummaanis yeroo baay'ee dabarseera. Tokkoffaa uummanni biyya kana baay'ee dabalaatee jira. Akkuma har'a argitan kana diinagdeen biyya kana baay'ee guddachaatee jira. Diinagdeen kun uummanni kun dippiloomaasiin nuti addunyaan wajjin taasiftu kun haala amma jirru kana keessa taanee too akka garaa keenyatti warraaquudhaaf baay'ee nu rakkisa. Kanaaf biyya kana ulaan galaanaa hin barbaachisa kan jedhu eenyumtuu asirratti ejjennoo tokko qabaachuun nurra jira irratti walii galuun nurra jira. Garuu gaaffii kan ta'uun irra jiru akkamitti kan jedhu gubbaa irratti jechaadha. Ani ammas kaleessas kanan dubbachaa ture har'as kanan dubbadhu borus kanan dubbadhu waan sadiidha. Tokkoffaa karaa dippiloomaasiitiin karaa kennanii fudhachuutiin qaamota naannoo kana jiran wajjin walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf uummata Eertiraa kan fudhattanoo ta'e amma ulaa galaanaa Asabees haa ta'uuti Mitswaas haa ta'uuti Eertiraadhaan ala ulaa kana kan itti fayyadamu hin jiru. Garuu otoo ulaa kana Itoophiyaa wajjin itti fayyadaman ta'anii waan Eertiraan hin qabne nuti kennineefi waan nuti immoo hin qabne nuu kennanii ulaa kana tootti fayyadamnu ta'e diinagdeedhaan wal utubneet diinagdeedhaan waliin guddachuu dandeenya. Uummanni keenyas uummanni Eertiraas uummanni Itoophiyaas diinagdee kanarraa warraaqsa daldalaa kana gubbaarra fayyadamaa ta'uu danda'a. Kanaaf karaa dippiloomaasiitiin karaa kennanii fudhachuutiin itti deemuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu yaada akkasii qaba. Mana maree bakka bu'oota uummataa bara hojii isaatii turtii waggootii shanan darbanii xumure keessumaa walgahii idileesaa 30ffaa xumuruudhaa fi maree xumuraa kan taasisee oolmaan mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa gaaffiiwwan hedduu waggootii milkaa'inaa darban keessatti hojiiwwan jajjabaa hojjetamanii fi akkasumas rakkoolee akka hanqinaatti ka'an keessumaa immoo waggaa dhufu jalqabarratti mootummaan haaraa filannaa uummataatiin hundeeffamu eeyyantaa uummataa argate filannaan sagalee kennamee fi mootummaan hundeeffamu hojiiwwan kanaan dura jalqabamanii jiran haala kamiin itti fufsiisuu qaba akkasumas immoo rakkoolee irratti hojjetamanis ammallee hin furamiin jiran akkamiin xumuruudhaa fi karoorfatee jira gaaffiiwwan jedhanii fi mareewwan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'aa tureef deebii ministeera muummichaa itti kennan oolmaa mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa ilaalchisee akkasumas yaada miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa faanaa miidiyaa koorporeeshiniif kennan qophiin qindeessinee qabannee isinii dhiyaanne kana mammaatti daawwattanidha. Daawwattoota keenya kabajamoo qophiileen keenya kanneen biroon itti fufu qophii dhimma kanarratti isinii qindeessine garuu kanumaan xumurreerra nagaadhaan nu tura.